Ashamaa jira jirtu hordoftoota fi daawwattoota chaanaalii Almaastor jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam turtanii nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo. Egaa iddoon ammatti argamu kuni immigireeshinii Shaarjaan jira jechuudha. Awutbaasii waraqaa adii baasisuudhaaf chaarjaa dhufee jira. Baay'ee tokko naannoo jedha dhugaa rabbi, keessumattuu nama warra badii ala hojjetuuf iddoo kuni chaarjaa keessa jechuudha. Makiinaa keessa hin jira waan ta'eef alatti gadi ba'ee tanan jechuudha. Barri irra hin jira makiinaa keessa seenee iddoo eegiddi waraqaa poolisii irraa barreessitee fiduu qabdanaan jedhanii ganama Itoophiyaa immigireeshinii dhaqee achitti waraqaa wayii naa kennanii turanii paaspoortii koppiin hin qaba. Koppii isa kanaanin dhaqee annaa waraqata kana lameen walirratti isa kana naa kennan jechuudha. Isa kana erga naa kennanii isa kana naa kennaniiru. Isa kana qabadhu immigireeshinii deemnaan jedhanii iddoodhuma baddisan dhaqinaan jedhanii iddoon ani badee chaarjadha ka Dubaayidha odaa birraa hin dhufe. Asitti immoo yeroo nuun seenu riippoortii hin qabdu kan poolisaa jedhanii hamma ganaan isa deemetoo poolisaa waraqaa poolisaa deemee barreessa. Baay'ee tokko rakkisaadha dhugaa waaqayyoo. Ana yeroon akka ilaalu qallaalii wayinatti fakkaate. Ingidihi Itoophiyaa imbaasiidha xumuradhee akkana deebi'eera. Asimmoo immigireeshinii akkuma nuun seenan riippoortii waraqaa poolisii irraa barreeffame eessa jedhanii si gaafatu. Isammoo wanta hin qabneef ganaan immoo amma diggaamee deemee poolisii bira deemee waraqaa barreessisee itti akkana deebi'a jechuudha. Imbaasii immigireeshiniitti chaarjaa immigireeshinii jira. Ana baay'ee tokko ulfaata dhugaa waaqayyo. Ana akkanatti wanta baay'ee akkanatti ulfaatu natti fakkaata. Yaa wanti hunduyyuu gaarummaadha fi waan ta'eef kadhannaa keessaniin na yaadadha. Xumuradhee immoo walitti deebinaa booda wanta narra ga'e asitti keessa isaatti nuuf waraabnaaf hin tolle jechuudha. Immigireeshinii keessatti viidiyoo isinii waraabuudhaaf illee naaf hin tolle. Silkiidhumayyuu qabattee walii gadi deddeemuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Inni ulfaata si dhugaa waaqayyo qallaala kan hin sodaanne jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jarri shufeera annoonaa jedhanii isatu na wajjin hin deemitu keessaa waan hunda gaggaafatee xumuraa jira malee ani baay'ee dafratee akkasiin qabu nan sodaadha. Egaa guzoo gara biyyaa jedheera dhugaa waaqayyo. Badanii hojjechuun baay'ee ulfaata. Kana seenan ilaalu ni ulfaata. Yoo waraqaa tikeetti qabaatte paaspoortii qabaatte qaxxitaa paaspoortii makee muratta. Isa warra waraqaa nacci waraqatii gana astakakkalanii maal jedhanii keessammoo Itoophiyaa immigireeshiniin afaan keetiin rakkina tokko hin qabu. Afaan tokkoon isaan wajjin baay'inaan Itoophiyaawidha waan ta'eef kana achi keessaa galanii asitti garuu yaa rabbii ol seenee kana jechuun dadhabee warafaa isaa jettamoo namnis baay'inni yaa baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyo. Naa kanan sinin jedha yeroo nani achi as deebi'u wanta narra ga'e isiniif namara gibbii keessa alataa makiinaa keessatti galii tanan viidiyoo kana isiniif waraabaa jira. Makiinaa keessa jira. Waayee baay'ee ulfaata yaa jiru biyya Oromoo.